Arkabune daawwattoota keenya kun oduu Oromia11 oduu wajjin an Abdunnaasir Sartufaati. Maatiin Muhammad deeksisoo ilmi isaanii Muhammad erga poolisootaan ukkaanfamee fudhatamee booda achi buuteen isaa hin dhagaamne jiranii dargaggoon sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa Baranaa irratti hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi haqaa Haacaaluu Hundeessaatiif waltajjii irratti sagalee mormii dhageessisaa ture erga hidhamee dararamaa ture booda dhiheenya kana bitootessa 23 bara 2013 mana hidhaatii wabiidhaan gadhiifamee osoo homaa hin turin battalumatti poolisootaan ukkaanfamee fudhatamuun isaa ni beekama. Dabalata qabna. Dargaggoon sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa Baranaa irratti hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi haqaa Haacaaluu Hundeessaatiif waltajjii irratti sagalee mormii dhageessisaa ture erga hidhamee dararamaa ture booda dhiheenya kana bitootessa 23 bara 2013 mana hidhaatiin wabiidhaan gadhiifamee osoo homaa hin turin battalumatti poolisootaan ukkaanfamee fudhatamuun isaa ni yaadatama. Obboleessi dargaggoo kanaa Sultaan Muhammadiin achi buutee isaa erga wallaalleem amma guyyoota 8 ta'eera. Maatiin isaa hundim dhiphinaamaa keessa jira. Muhammad gaafa poolisootaan ukkaanfamee fudhatamu uffata ofirraa qabuun alatti uffata biraa of harkaan qabu. Hanga ammaatti eessa akka jiru wanti dhageenye hin jiru. Buufata waraanaa keessa galchan oduu jedhu dhageenyee jirra garuu mirkaneeffachuu hin dandeenye jire. Abukaatoon isaa obbo Sinaan Girmaa immoo dargaggoon kun buufataalee poolisii magaalaa Jimmaa keessa jiran lamaan keessa akka hin jirre mirkaneeffannee jirra. Kanaan alatti garuu Muhammad maal keessaa fi eessa akka jiru beekuun rakkisaadha jechuun dubbatanii. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin dhimma dargaggoo Muhammad deeksisuun dhiheenyaan hordofaa jiraachuu himee jira. Komishinichi kanaan duras ibsa baaseen Muhammad deeksisuun atattamaan mana hidhaatii gadhiifamuu qaba jechuun hordofaa ture. Dabalataanis dhimma kabajamu murtii mana murtii naannoo Oromiyaa irratti ibsa baasanii turani. Komishinichi ibsa isaa san keessatti naannoo Oromiyaa keessatti murtiin manneen murtii kabajamuu dhabuun dabalaa dhufuun isaa haalaan kan nama yaaddessuu fi dhimma furmaataa tattamaa barbaadu jechuudhaan dubbatee ture. Naannoo Oromiyaatti murtiin manneen murtii kabajamuu dhabuun rakkoo mul'achaa jiru ta'u manni murtii waliigalaa Oromiyaattis kanaan dura dubbachuu isaa isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaatii qabamanii hidhaman yakka mootummaa fonqolchuutiin himatamanii dhiheenya kana itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Oduu Baqqalaa dabalatee barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa kunan qabamanii kan hidhaman yoo ta'u yakka mootummaa fonqolchuutiin himatamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa dabalataa qindeeffannee jirra. Dhiheenya kana itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Oduu Baqqalaa dabalatee barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa kunan qabamanii kan hidhaman yoo ta'u yakka mootummaa fonqolchuutiin himatamuun isaanii gabaafamee jira. Akka maatiin hidhamtoota kanneen dubbatanitti hidhamtoota kanarratti himannaan mootummaa fonqolchuuf yaalii gochaa turanii humna hidhatee bosona jiru abaa'oo shanii humnaa fi maallaqaan deeggaraa turanii mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti jeequmsa kakaasuuf yaalaa turanii godina Jimmaa aanota garaagaraa keessattis ummata mootummaa irratti kakaasaa turanii himannaan jiru poolisiidhaan irratti banamuu dubbatanii poolisiin aanaa magaalaa Jimmaa himatamtoota kanarratti ragaa dhiyeessuudhaaf qorannoo bal'aa waan barbaachisuuf beellamni guyyaa 14 akkanaaf kennamu jechuudhaan mana murtii aanichaa gaafatus manni murtichaa beellama guyyaa 10 kennuudhaan eblam 15 bara 2021tti poolisiin akka ragaa isaa dhiyeessuuf ajaja dabarsee jira. Barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa irraa qabamanii yakka fonqolcha mootummaatiin himataman keessatti Profeesar Sultaan Suleymaan diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an obbo Walduu Asaffaatii fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mul'ata barsiisaa Diimaa Nagahuu Dr. Takluu Gammachuu Shamsaddiin Amee fi barsiisaa Fayyeeraa Goduu ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. Deeggarsi namoomaa naannoo Tigraayitti godhamaa jiru xiqqaa fi of duuba harkifataa ta'uun gabaafame. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon mirga namoomaa dhaabbatichaa deeggarsi uummata naannoo Tigraayitiif godhame haalaan hammaataa fi fooyya'insa kan hin qabne jechuun qeeqee bal'ina oduu kanaa qopheeffannee jirra. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon mirga namoomaa dhaabbatichaa
deeggarsi uummata naannoo Tigraayiitiif godhame haalaan hammaataa fi fooyya'insa kan hin qabne jechuun qeeqee jilli gamtaa Awurooppaa kan obbo Peekaa Haavistootiin durfamu torban kana naannoo kana kan daawwataa jiru yoo ta'u haalli nageenyaa naannicha keessa jiru guutuu biyyattii jeequmsa keessa galchuu danda'a jechuun ibsanii jiru. Gaaga'amni naannoo Tigraay jiru kan iddoowwan biraatiin wal bira qabame yoo ilaalamu naannichatti lakkoofsi namoota deeggarsa namummaa barbaadanii guddaa ta'uu fi lakkoofsi dhaabbilee deeggarsaa immoo xiqqaachuu fi lakkoofsi namoota hanga ammaatti deeggarsi dhaqqabe xiqqaa ta'uu gabaasni kun ni mul'isa. Akka gabaasni kun jedhutti naannichatti hanga ammaatti lolli deemaa jiraachuun dhaabbileen deeggarsaa akka hin seenne mootummaan daangeffamuun sababaa guddaa deeggarsi namoomaa godhamu akka gufatu taasisan ta'uun beekamee jira. Jibuutiitti filannoo pirezidaantummaatiif sagaleen kennamaa jira. Filannoo biyyoolessaa Jibuutii guyyaa har'aa geggeeffamaa jiru irratti pirezidaantiin biyyattii Umar Gillee marsaa shanaffaadhaaf irratti hirmaataa jiraachuun isaa dhagahamee jira. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Filannoo biyyoolessaa Jibuutii guyyaa har'aa geggeeffamaa jiru irratti pirezidaantiin biyyattii Umar Gillee marsaa shanaffaadhaaf irratti hirmaataa jiraachuun isaa dhagahamee jira. Filannoo guyyaa har'aa geggeeffamaa jiru kanarratti bakka bu'oonni liigii Arabaa taajjabdummaadhaan irratti hirmaataa kan jiran yoo ta'u hanga ammaatti wanti martinuu karaa nagaatiin geggeeffamaa jiraachuu isaa dubbatanii jiru. Filannoo kanarratti namoonni 200,000 ol ta'an sagalee ni kennu jedhamee kan eegamu yoo ta'u sagalee kennuunis halkan har'aa cufama jedhamee jira. Pirezidaantiin Jibuutii yeroo ammaa Umar Gilleen biyyattii waggoota 22f bulchanii jiru. Akka gabaasaaleen miidiyaawwan tokko tokko mul'isaa jiranitti paartileen morkattootaa jajjaboon filannoon kun filannoo dhugaa osoo hin taane filannoo fakkeessaati jechuun keessaa of baasanii jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana namni morkataa pirezidaantichaa ta'uudhaan dorgomaa jiru daldalaa fi abbaa qabeenyaa kan ta'an obbo Zakariyaa Ismaa'eeliiti. Obbo Zakariyaan kanaan dura miseensa humna ittisa biyyattii ta'uudhaan tajaajilaa kan turan yoo ta'u kanaan dura beekamtii guddaa waan hin qabneefis pirezidaantichaaf yaaddoo guddaa ta'uu hin danda'ani. Kanaafuu pirezidaantichi filannoo kana injifachuun ni danda'u jedhamaa jira. Jibuutiin uummata miliyoona 1 gadi akka qabdu kan tilmaamamu yoo ta'u biyya xiqqoo taatus haalli teessuma lafa isii istiraateejikii waan ta'eef baay'ee barbaadamtuudha. Jibuutiin Ameerikaa fi Chaayinaa dabalatee biyyoota gurguddoo addunyaatiif buufata waraanaati. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 odeeffannoon har'aaf qopheeffanne kanuma turtii gaarii.